namoonni as jirtan gaafachuu dandeessu kaan immoo waan inni irra jirus iyyaafadhaa. Namoonni keenya immoo miira keessa galtanii gama amantiitii wantoota garaagaraa walitti darbachaa jirtan asumatti qabbaneessa. Nutis miira keessa galleerra baay'ee addisuudha kan nu dogoggorse obboleessa isaati. Jalqaba kara sanaan deemneerra nuti ammatti qabbanaa'uu qabaa du'aa godhaaf jechuudhumaaf. Okay, galatoome Aleksii yaayii. Galatooma. Akkasuma jedhe. Faraanis viidiyoo share godhanii share goonaa. Yaa waan akkasiisanii kun namni keenya hin jirjirin hanga adda baafannu. Waan qunnamuu hundaaf nuti ni jirra. Waan dhufuu hundaaf jala buunee hordoofu jirra. Obboleessa keenya rakkoo feete keessatti namni takka karaa addaan deemu hin qabnu anyways. Namoonni adda addaa komentii jalatti viidiyoo daleedanii waan hin taane jirtan please. Namoonni ustaadonni gurguddaan nu dura jira. Faraan dhufan. Video maxxansamee gaafa video tokko dalaga jedhe achirra deemnee namuu share goona biizinaa. Ustaad Faraan salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقارتو؟ فيديو ما كيسان يجاجر تشيوغو فيديو ما تنستني مي؟ إيه ما تنسينه فيه؟ أوكي جلا هذا كان يجي إيه بس دينغاتا نموني توقع دينغاتا غافة كيسا غافة بحاني لاني دينغ وان انتانا كناسون لفي وان أكاس فتأنسان سنة يقول ترى مالي بانيرا أنوال كان ذات ربا إيه ورم تصدرون أغاجراني odoo deeffannoo adda addaa qabaatan illee waan piraayiveetii namni dubbachuun barbaachisaa miti. Hammanuma waan amma Aleeks jedhe kana jechuun gahaadha. Waan kana achi ofiisaa barbaade gaafa ba'ee dubbate saraa dhageenya malee dubbatuun barbaachisu yookiin seerri yoo dubbate seeratu dubbata akka seerarraa dhageenya. Waan kana ala waan tokko kan dubbanne isin jechuun baada gamanumaan egaa lakkoofsa soomaatee of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Warra qorannoo godhu miti. Waan taatee agarree do'ee godha seera biyya jira biyyaan baha jiru. Isaa tokko karaa ittiin waan jedhu godhata maatii qaba. Nuti gargaarsaa fi du'aa moguu dhufa qopheessa Islaamaaf sabaatti. Akkasii Faraan jala dhaqaatii viidiyoo uummata gartee hin burjaajone fincilaan oduu adda addaa nama fida. Waan kun beekamtuudha. Maaltu duba jira jechuun waan maal taateen kuni waan akkamii kan banziira jedhu jira kan eenyu jedhu jira nabira ijoollee kiristaana jira maal nabiriira kanaan godha kun waan jedhamu takka hin jirtu. Inshaallah waan hawaasaan waliin buutu amantii walitti ni dhina. Hin qulqulleessin ammallee maaltu duba jira ifiifuu deemaa haatee maal fakkaateennan karaa kanarra deemaa jirti jedhanii obboleessa keenyaaf fayya qaba lubbuun jira maatii qaba gartee warri gartee qaamni waan kana hordofus ni jiranii karaa seeraatiinis dhagoof ta'e sanisinu yeroo miidiyaa feeteenu waan kun waan guddoo waan salphoo miti waan tiktook irratti haasa'anii miti waan seera mootummaadhaan biyyattiidhaatiin gamtaati inshaallah Faraan jala seenaati yaani viidiyoo Faraan godhe jala seenaa biiznillah akkasii sheer godha hawaasaaf. Dhageessanii. جزاكم الله خيرا. باكما جرتو تريبي بكا جرتين ديبي على عندي كوما دبا سن راج فدرا كون جرو حبيبي ساز اوف غود ساعه ما تكون سكاي ما تو تا ابشروا ايه واني سنسيتيفي دبيتني واي منتي كوني وان قوسا دامتي نمني نيكان اما كرايتين مورما والقبو يبر بادا جران مسني غالي سياسه كرا ولتي بوسو بربادا جرا نمني كرايتين ومني والفتو بربادا جرا kana keessa namoota ofii fayyadamantu jiru. Girgirri lalee baay'ee machaal jedhan. Girgirriin hattuudhaaf fayyada sinii galee. Lubbuun kan dabartu kan waa baduu qabeenyi kan manca'u kan uummata nagaati. Akkuma addunyaa kana irratti lola garaagaraa ilaalaa lubbuun kan badaa jiru uummata nagaa malee warri dubbii walitti kaase wal dhahan jiru sinii galee. So ammas waa'ee amantaa sensitiiviidha waan ta'eef innumti nama tokko kun tokko ajjeeseen du'aa siin jedha amantiidha. Kalaa isuma sabira jiru hudhee qabataa jechuudha. Waa tokko maleetti. Kun moo wallaalumsaadha maaliif nama balleesse waan godhamaa nama dubbii kana irratti hirmaatee waa godhan silaayyuu otoo kan danda'amu taateeti. Garuu waa'ee amantii faana waliin qabatu waan taateef waa'ee amantiidhaan wal qabsiistanii dingata namoonni mana madaamaa keessa dalagan ijoolleen bakka hojii jirtan warri biyya keessa jirtan waan hin taane akka raawwanne. Maaliif namni oduu hin taane fidee namatti hima saba sanaan moo maaltu kan fayyadamu warra biraate jechuudha amantiin asiitii wal fixaa jechuudha. Saniifuu kana durallee bakka wayii irratti dubbachuudhaan barbaadu. Balaa guddaa tokko biyya keessa kee jira. Balaa sana kan godhe uummata akkasitti jedhamaa ture. Garuu sirriitti gaafa qorannu nama keenya akka godhe bira geenye. Saniifuu of eeggannoo guddaa nu barbaachisa. Adaraa keessan of eeggannoo guddaa nu barbaachisa. Maatii kiristaanaa qabna, ollaa kiristaanaa qabna, biyya kiristaanaa waliin jiraannu keessa jirra. Rabbiin akkuma nuun jedhe yoo masalaatina amantaa keessa hin hordofina yoo isin irratti lola banan malee jara wajjin nagaadhaan jiraadhaan nuun jedha waan taateef
musliimoonni warra lagaa labsu yoo jarrillee abidda qabsiisuu barbaadanii akkaataa itti gadi qabnee waan kana seera dhiyeessinu yaalla. Garuu wanti sun darbee amma namatti dhufnetti waan hin taane akka gootaniif akka dubbattanis barbaachisaadha miti. Walumaa galatti wanti kun immoo amantaadhaan waliin qabatu of eeggadha. Wanti gargaaruu dandeenyu warri qaamaan bira jiru warri wayiin gargaaruu barbaadan gargaara. Gargaarsa hedduu barbaachisaan. Warra biyya keessa jiru bilbilaati. Birriidhaan illee gargaara. Amma abdiin of hin beeku IC keessa jira. Kanaafuu birriidhaan warra hin ta'in gargaara asirraa iyyuu qofa osoo hin taane dawwalaa namoota bira jiranitti gareen boordii garee shaadaan jira biyya keessa Abu Talahaan bilbila yookaan immoo Islaam Paaz obboleessa keenya amma seenee innis bira jira. Qarshiidhaanis gargaara du'aa hin gargaara warri hin qabne. Waan kana achasumarraa iyyuun waan hin taane dubbachuu barbaachisaadha miti isiniin jechuudha barbaada. Jazaakumullahu khairan. Akkasi kana asumatti irraa gabaabbannee yoo dandeenye inshaallaati. Daawwat deemnaa. Gara daawwaa keenyatti soo deemne barbaachisaadha. Namoota waliin haasan asumatti naasofnetti ulfaa Ustaaz Abu Mu'aaz. Akkasuma daawwaa soo godhuu jirru barnaamij jidduutti inni tokko nu jalaa bee malee. Daawwa kiristaana jechuun haasawuu turre kennaa nuun jira achi isa duraas nama wajji haasawuu turre daawwit tokko fa'a malee akkasii taatee waa hundaa inshaallah khayruma akkasii jira baga jiraattan hundi keessanuu gara Ramadaanaas geessanii kennaa gaafuma saniin si gaafadhee bara nama walchiisee bara achi na dhiise omtinuu gara waaqaatti ol hin baanee nuun jedha soo eenyuun gara gartee waaqaan namni lubbuudhaan osoo hin du'in ol beeku ni jira. Maali dubbiin akkasii yesuus akkas nuun jedha. Tiksi kana meeqa jettee? Yohaannis 3:13. Mootota keessatti gartee eenyu wanni gara waaqaatti lubbuudhaan osoo jiru ol fudhatamee jedha. Okay, Yohaannis 3:13. Okay, argee jira. Bakka tana naa jijjiira. Ma? Bakka sana jijjiira? Okay, kami si jijjiira sila. Okay, hin jijjiiraayyee barbaannaan. Erga gidduutti dubbattanii Ustaaz akeekkachiisa wayii dubbadhu laata? Dubbadhu. Nuti ijoolleen muslimaa yookaan obsaa waan kana qorannee deemaa jirru ijoolleen kiristaanaa of eeggannoo godhaa. Of eeggannoo godhaa gaariidhaa miti. Nuti warri muslimaa warri miira keessa jirru waan kana qabbaneessinee wanni deemu jira. Poostii baay'ee argee dhufe karaa feesbuukii. Yoo ta'es baga ta'ee bargiti yoo gootanis waan tokko adda baafattu waan tokkodha kan isin nu garsiistan. Inni tokkoffaa Maatewos Wangeelaa boqonnaa 10:34 irratti Yesuus Kiristoos biyya lafaatti kan hin dhufe seefii malee nagaa fidee dhufe isinitti hin fakkaatina. Kan inni jedhu sana mirkaneessitu tu goota jiraattani. Banagaraachin laa isinis gochuudhaaf duubatti hin jettan nuti dubbii godhame kanatu isin tun goone jechuu jirra malee isinii dhaabbatu jirra utuu argattan hin gootan jechuu miti hin gootu. Iddiluun alaa ganyaachuun gochuu hin dandeenye malee hin gootu isinis hin gootan isinii jechaa hin jiru banagaraachin laa. Hin gootu tu argattaniiti. Otu argame baga sitti naqee baga akkas taatee baga gooda akka Yesuus ka Yesuus Kiristoos seefii fidee dhufe akka isin hojiirra oolchuu dandeessa barbaadan hin beekna. Garuu gochuu hin dandeenye aqmuun yellaachuma aqmii isaa soo qabaattan hin gootu isin. Isinii galee utuu humni isaa isinii eeyyameeti Itoophiyaa keessatti muslima jedhamu baastu ture isin. Ishee yoo dandeessan ajjeesuudha yoo dandeessan maal gochuudhaan dandeessu. Garuu hin dandeenye waan ta'eef amma wal kabajee jiraataara hunduu. Isinii galee Islaamummaan nagaa barbaadaaf nagaadhaan jiraataa jira malee otoo akka keessanitti waan baay'ee irra deemna jechuudha. Saniifuu of qusadhaa, irraa of eeggadhaa, waan hin taane poostiin godhina, amantii keessan fiddanii gilxi nutti agarsiisina. Isinii galee gilxi nutti agarsiisina. Waan amantii keessan jedhu nutti himina. Isinii galee nama Yesuus Kiristoosiin hordofne yookiin waan kana jedhame kana kan hin jenne nagaayyuu hin gaafatinaa jedha macaafni. Akkasiin kana gochuu barbaadan hin beekna garuu humna isaan qabdan malee gochuu hin dandeessani. Isinii galee gochuu hin dandeessaniifidha. Saniifuu amma gaafa gootanitti nutis obboleewwan keenya muslimaa
akka jarri obsanii waa adda baafatanii akka jarri dubbatan nagaa akka lallabani kan wanna jennu. Amma gaafa darbee nutti nufinitti, amma gaafa hojiirra oolchitanitti. Hamma sanatti garuu nutumaa tokko hin dubbannu akka obbolummaa biyya tokkotti, akka saba tokkotti garuu waan hin eegamne hin godhina. Waan eegamne poostii hin godhina. Namni badii namaatti gammadu seexaana hin jenne sin. Kan si jibbu jaalladhu diinota kee jaalladhu jedhan jenne sin Yesuus. Eessa keessan kan hunduma? Yeetaa darragaachuuti. Waan hojiidhaan hin goone kan isin cal jettanii achirratti barreessitanii deemtan. Otoo hagam tokko diina keessan ta'eyyuu diina keessan jaalladhaa jedha waan ta'eef sila Rabbi si araaramu si haa fayyisu jettanii sila gorsaan beekumsaan wangeela lallabuudhaan ture kan as deebistan. Yesuus fiqirna yuwaddaachuu jettanii mandarra kan nu deemtan kijiba gootani. Jaalalaan malee kan jettan meerre. Meerre hojii keessa macaafa keessan hojiirran oolchitanii. Akkasi walumaa galatti inshaallahu ta'ala Rabbiin waan khairin waa dhageessu biyya keenyaaf illee nagaa buusu of eeggannoo godhaa waan poostii gootan isiniin jechuu barbaada. Galatooma ustaaz itti ufaati inshaallah. Akkasiya.